أتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إغنو قوت خراهم دما خراسا كبنو تلا ميخا رب فارسنا ميكا ربي فارسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. دعوة تي في إسلاما كجلو المنمة. الحمد لله رب العالمين. ربي فقلني هاقيو خنتربان نانيسي ولتنو ديبسي تن sagantaa teessan tan torbaanitti guyyaa jummataa sa'aatanarraa eegaluudhaan isiniif dhihaatu sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaati. sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaa torbaan hunda guyyaa jummataa sa'aatana eegaluudhaan sagantaa istiidiyootti dorgomtoonni lama lama wal duraa duubaan bilbilee gaafiilee istiidiyoo keessaaf gaafatamtu irratti wal dorgomanii deebisaa itti kennanidha. daawwattoota keenya arraas rabbiin nu laaffisee walitti deebinee jirra. yoo rabbiin keenya nuun fedhe akkuma dur amaleeffannetti garee 5 hanga 6tti wal duraa duubaan fiduudhaan wal dorgomsiisne kan bifa kanaan barnoota diin islaam wal barsiisnu tahaa jechuu jazaakumullahu khayran. obboleeyyan kiyya inshaa Allah gaafiileen arra gaafatamtan gaafiilee arrama dura gaggaafatamaa turtan keessa walitti ida'amtee dhuftee wanni arra waliin laallu waa'ee xahaaraa, waa'ee arkaanaatii fi waa'ee waajibaataa waan salaataa fi wuduu irraahi gaafiin isiniif dhihaatti. warreen gaafii tana irratti hirmaattanii dorgomuu barbaadan akkuma dur amaleeffannetti ammarraa eegaltanii hanga xumura sagantaa teenyaatitti nu bilbiltanii sagantaa tanarraa qooda fudhachuu ni dandeessan. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa, namni sagantaa tanarratti hirmaatee sagantaa tanarraa qooda fudhachuu barbaadu hundi bilbila harka kiyya kana biratti mul'atu bilbila tokko iimoon tokko teelegiraamin wal duraa duubaan bilbiltanii qooda irraa fudhachuu ni dandeessan. akka duraanii daqiiqaalee 10 duraa barnoonni walii kanneen hin jirtu suduudumaanii gara gaafii deebisaatti dabarraa akka ergaan nagayaa jirtutti gareen lama qophooytee sararratti argamtina fakkaatti. yoo rabbiin jedhe inshaallah suduudumaan gara garee tokkoffaatitti dabarra. inshaallah garee tokkoffaa simannaa. warri sararra jirtan assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. daawwattoota keenya hirmaattoota TV Islaamaa baga nagayaan gara TV Islaamaa bilbiltan jalqaba irratti maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa himuudhaan eegala. مكان خيار. شكرا. مقالة رياض سعودي عربية. مقالة رياض الرا. شكرا نوتي أختي. شكرا عبد الله سعودي عربية. مقالة رياض. اوكي. وبلس خير يفهم مكان كي أينو يسرى بالبلتة. معاذ ناصر مدينة الرا. معاذ ناصر مدينة النبوية. ماشي. hayyee daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa baga nagayaan gara TV Islaamaa dhuftanii isiniin jecha carraa gaarii isinii hawwina inshaallah. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa gareen tokkoffaa sararra seentee jirti. garee tokkoffaa kana keessatti warri hirmaachuuf wal dura duubaan sararratti argaman obboleettii teenya Shukriyaa Abdallaa magaalaa Riyaadirraa, akkasuma obboleessa keenya Mu'aaz Naasir Madiinatul Munawwaraa biyya Rasuulaatirraa bilbilanii isaan lamaanuu sararratti argamanii namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu obboleettii teenya Shukriyaa Abdallaa. Mu'aaz illeen akkasumatti haa dhageeffatu gaafii wal fakkaataa gaafatamtanii wal dura duubaan deebisaa kennitan waan ta'eef jecha
inshaallah gaafiin gareen tokkoffaatun dura gaafatamtu shukriyaatu dura deebisaa. Shukriyaa gaafiin jalqaba akki jettu istinjaa jechuun maal jechuu? Istinjaa jechuun maal jechuu? Istinjaa jechuun istinjaa mana fincaanii seenanii eegas booda qulqulleeffachuu jechuudha. Mana fincaanii seenanii qulqulleeffachuu. Tole. Hayyee. Obboleessa keenya Mu'aaz Naasir. Ayyee istinjaa jechuun fincaan guddaa jechuudha. Mana fincaanii deemee yeroo fayyadamanii qulqulleeffachuu jechuudha. Bishaan yookaan dhakaa yookaan akkasuma waan biraatiin illee qulqulleeffachuutu istinjaa. Bishaan qulqulleeffachuutu istinjaa jedhama dhiiga. Okay. Waa itti dabaluu barbaada. Fincaan guddaa jettee? Fincaan guddaa qofa moo? Fincaan guddaa jechuun fincaan guddaadhaa fi fincaan qallooti yoo ta'e fincaa jedhama jechuudha. Hangasuma asirraa dhagee barbaade galatoomii jazaakallahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii lammaffaa inshaallah Mu'aazii dura gaafatama. Mu'aaz istijmaar jechuun maal jechuu? Istijmaar jechuun maal jechuu? Istijmaar jechuun dhakaadhaan kanuma fincaan guddaan maqookaa fincaan bishaaniis haa ta'u kan qulqulleeffatantu istijmaar jedhama. Maaliin kan qulqulleeffatan jettee adda baasii? Dhakaadhaan dhakaa. Okay. Shukriyaa. Akkasuma hajaa baanii dhagaadhaan kan qulqulleeffatan jechuudha. Dhagaa shaniin yookaan sadiin hanga torbatti. Okay. Galatooma jazaakumullahu khairan. Shukriyaa gaafii sadaffaa si dura gaafatama. Gaafiin sadaffaa akka jettu wantoonni istijmaara ittiin godhatan maal fa'aadha jetti? Eewa dhagaa. Dhagaa fi akkasuma biyyee. Wanti biraa too? Wanti biraa gaman bishaan. Bishaan istijmaara keessanii seena? طيب هي دغما في دغما غدتن دغما في بيين غغفتن. اوكي غلطومي. Mu'aaz Naasir. Ayyee wantoonni istijmaara ittiin godhatanu dhakaa fi akkasuma waan akka sooftii fi wantoota lallaafaa mukarraa ba'an mukarraa ta'e. Okay, jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Islaamaan galatooma. Daawwattoota TV Islaamaa qajeeloo ilma namaa akkuma hordofaa turtan garee takkaffaati gareen keessummeessaa turre gareen takkaffaatuun gaafii sadii gaafatamte. Gaafiin jalqabaa istinjaa jechuun maal jechuudha? Gaafii jettuuf obboleettiin teenya yeroo mana fincaanii deemne qulqulleeffachuu jette. Gaafii tana guutuutti hin deebisne cinaa takka irraa deebistee cinaa kanneenaaf jechuu walakkaa inshaallah. Mu'aaz Naasir fincaan guddaa fi xiqqaa irraa qulqulleeffachuu bishaaniin jedhe. Yeroo istinjaa jennu dirqama jecha bishaaniin jedhu san itti ida'uu qabnaa jechuudha. الاستنجاء هو غسل السبيلين بالماء لإزالة الخارج منهما قام بول لمن باتو قل ليسو بشانين قل لنا وان طري يسير جرتسان الرأوف جتشودا استنجاء جتشون غافل لما فا استجمار جتشون مال جتشودان جي غافد إسال لمانو أكحال والفكاتان دي بساني أركتاني جراني استجمار جتشون بك بشان دبمتي yeroo haajaa bahan eega haajaa bahan booda wantoota akka waraqaa takkaanuu sooftii dhagaa baala wantoota akkana kanaan qulqulleeffachuu jechuu namoonni tokko waan kana ajaa'ibullee ni mala namni biyya teenya gaafa sooftiin hin jirre maaliin akka qulqulleeffachaa ture yoo bishaan hin jiraanne warra biyyaa yoo gaafatan sirriitti isinii himan irra hedduun keenya waan biyyoota alaa jirruuf jecha ijoolleen madrasatti waan yeroo waan akkanaa barsiisnu ni qofalte akkamitti namni dhagaa bakka booliin irraa baatuun of tuqaa maal jedhanii ijoolleen ka qofaluu jira kafanii godhu jira. Tanaafuu warri biyyaa qaceelloo beekaa jechuudha nama rakkatee waa hunda harka waan ta'eef. Gaafii sadaffaa wantoonni istijmaara ittiin godhatan maali jennee gaafannee al-ahjaaru wal-awraaqu xaahiraa dhagaa xahaara qabu akkasuma waraqaa xahaara qabdu waan akka baalaatii fi wantoota akkanaatiin
waldorgommii gaggeeffamte tagaree tokkoffaa obboleettiin teenya Shukriyaa Abdallaa gaafii lamaa fi cinaa deebisuun cinaa takka dhabdee obboleessa keenya Mu'aaz Naasir ammoo gaafii sadeenuu sirriitti deebisuun injifatee jira. isin lamaanuu hirmaannaan wajjin gootaniif galatooma. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayral jazaa wa ahsanallahu ilaykum. Akkas insha Allah suduudaan gareelee simachaa deemna. Gareen lammaffaatiilleen yoo qophooytee qophaa'anii jiran fakkaatti. insha Allah suduudumaan garee lammaffaa simannaa. Gareen lammaffaa warri sararra jirtan assalaamu alaykum. Dhageessan ustaas. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagalee nama tokko sirriitti dhagaya, sagaleen nama tokko immoo waa xiqqoo. Kami tikiyya moo kan isheeti? Aywa. Hello. Tayyib sagalee ta'e xiqqoo ol fuudhi. Ayyee ol fuudha inshallah. Ayyee jazakumullahu khairan. Wal dura duubaan baga nagayaan dhuftan insha Allah maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa hima. Muslima Ibrahim Cairo Raji. Muslima Ibrahim Cairo Raji wala. Okay. Cairo. Ayyee anammoo tayyib dhufoo asuma Minnesota Minneapolis irraa hin bilbila. Masha Allah. Ayyee islamaan jazakumullahu khairan baga nagayaan gara TV Islaamaa bilbiltan isiniin jecha. Carraa gaariin isinii hawwa daawwattoota TV Islaamaa qaceelol manamaa akkuma amma dhageeffachaa turtan garee lammaffaati. Gareen sarara irratti argamtu garee lammaffaa tana keessa Muslima Ibrahim Kaayiroo biyya Masriitirraa Tayyib Dufoo Minnesota naannawa Ameerikaa kanarra bilbilanii wal dorgomu jiranii har'a wanti hedduu nama gammachiistu gareen duraatis shamarree fi nama dhiiraati. Gareen lammaffaatillee nama shamarraniitii fi nama dhiiraati. Maashaallah akkanatti yoo wal dorgoman gaarii fakkaatti inshallah abbaa rabbii injifatu rabbi haa beeku. Gaafii duraa namni gaafatamu obboleettii teenya Muslima Ibrahimi. Muslima gaafiin duraa akki jettu sharxii wudu'aa keessa waa sadii himi jetti. Sharxii namni tokko wudu'ni keessarraa qeebalamuuf wantoonni ati dura guuttachuu qabdu waa sadii jan waa sadii sharxii. Okay, inshallah rabbi alaafisu. Tokkoffaa wudu'u waan sirraa guutu bishaan itti fayyadamtu bishaan halaaltu. Ustaz. Ayyee. Taaka. Lammaffaa. Bismillaahi. Mataa fuula. Mataa harkaa fi miila. Hidhattee. Okay. Sharxii wudu'aati wanti ati naa himu jirtu sii galtee gaafiin yoo sii galte. Sharxii wudu'aa wantoota namni tokko wudu'a isaa dura guuttachuu qabu. Wudu'ni isaa irraa qeebalamuuf waan taate hayyee waan naa himte qeebaleetiin jira jazaakillahu khairan baarakallahu fiiki. Gara obboleessa keenya Tayyib dabarraa Tayyib Dufoo min shuruuxi sihhati alwuduu sharxii salaataa takkaanuu koondishina waan ja'aniin namni tokko wudu'a godhachuun duratti wantoota irraa barbaachisu. Hayyee anis hanguma galen yaala. Shartiin wudu'aa osoo wudu'an godhatiniin dura wanti inni beekuu qabu shartiin dura barbaachisu akka natti fakkaatutti bishaan wudu'aatu kana bishaan kun qulqullina qabaachuu tarii wanti inni bakki inni itti wudu'atuu fi bishaan inni itti fayyadamu kun kan qulqullina qabu yookaan ammoo tun kan najisa irraa bilisa ta'e beekuu isaa tokko. Lammaffaa ammoo wudu'atti sun seenneen dura bismillaahiidhaan yookaan ammoo maqaa rabbiitiin wanta silaa wudu'a deemu kana maqaa rabbiitiin eegaluu. Hayyee. Kan itti aanu sadaffanaaf hin galne. Okay. Jazakumullah. Ustaz akkatti guuttadhu. Okay, Muslima waan itti guuttatu qabda? Yes.
niyyachuu. Okay, niyyachuu. Dhageessisaas. Okay, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Okay. Gaafii lammaffaa xayyibii dura gaafatama. Xayyib sirna dhageeffadha gaafii lammaffaa tana muslimaatis dhageeffadhu. Abshira dhageeffatti jira. Rabbiin Qur'aana keessatti ayata tokko kan waa'ee wudu'aa dubbatu ayata Qur'aanaan tokko buuse suuratul Maa'idaa ayata 6 keessatti waa'ee wudu'aa ibsa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee wudu'aa waa 4 ibse arkaana wudu'aa jajjabduu je'ee wantoota Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wudu'aa irraa bakka tana dhiqaa je'ee ayata san keessatti ibse waa 4 naa hima. طيب isaan keessa afurillee himuu dadhabu fakkeenyaaf iddoowwan wudu'aaf dhiqataman keessa iddoon gurguddoon akkaan eeggatanii yookaan immoo akkaan dhiqachuu akkaan qulqulleeffachuu barbaachisu keessa tokko iddoo bawliin ittiin bahu yookaan immoo sagaraan ittiin bahu wudu'a eega waa'ee bawliitti fixne booda wuduuni eega waa'ee istinjaaf istijmaarri dhume booda san waan wudu'a keessatti qaamota keenyarraa rabbi subhaanahu wa ta'ala ayata qur'aanaa suuraa maa'idaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaati faghsiluu jehee achi booda wantoota jiran waa 4 rabbi dubbata ayata san keessatti wantoota 4 san yoo dandeessan achirratti xiyyeeffadha waan wudu'a keessa jiru waan wudu'a duraatii miti istinjaa bawli irraa qulqulleeffachuun wantoonni kun hundi wudu'a dura eega wudu'a seenne immoo istinjaa fi istijmaar irraa qulqulloonee jira jechuudha. Shufi kida. Aye. Tayyib itti fufi. Okay, itti fufu. Qoy tayyibiin gaafa dhayoo inni xumurate. Isin itti fuftu gasa si dabarsi. Bira dabarre irran deebitu gaaboote. Hello tayyib. isin itti fuftu gasa si dabarsi irran deebitu. Oh xumurate okay aye geessite. Okay, yani wanti yoo. Fuula keessan dhiqadhaayi hanga rifeensirraa hoorraa hanga hareedaatitti. Taaka. Harka keessanii hanga ciqilee dhiqadhaayi. Lama. Mataa keessa rifeensa bakka fuulli itti dhaabbatu irraa eegalaa yaani haqadhaayi. Sadii. Afuraffaa miila keessanii hanga hoomeetti dhiqadhaayi. Eegalatum jazaakillahu khairan. Gaafii sadaffaa muslima si dura gaafatamaa gaafiin sadaffaa akiyatu wantoota wudu'a balleessaa keessaa waa 3 himi jetti wantoota wudu'a namaa balleessaa keessaa waa 3. Okay, akkafaa yaani eeganii wudu'a godhatti booda farjii yookiin qaama saalaa keessatti dhiqachuu. Tokko. Lammaffaa hafuurri sirraa bu'u. Lama. Sadaffaa. Yeah. Aye, isi waan injire na fakkaata. Muslima. Sadaffaa itti dabalu. No, qoy. Muslima xumurate. لكن جرتو طيب التفوف يا ما ان شاء الله جزاك الله اي صدق اتفوفاني حاجه نبيه وكان موتو وان شمرنا ما فينا يمن تاي دبرتي ما فينا يمن اركانتكو كل شيء وان دو انا ما بلساتي كان في بك كلنا نقمن ادو كلنا نقمن بلا دابچو وكان موتو بكنا ما فينا يمن دابچو ما ايران سندبسا akad dabatu kacolotti wantoota gurguddoo wudu'a namarraa balleessaa keessa wantoota khilaafni keessan jirre okay wantoota khilaafni keessan jirre waa wudu'a namarraa balleessaa keessa waa 3. wantoota khilaafni keessan jirre keessa fakkeenyaaf qilleensi namarraa bahulleen wudu'a namaa ni balleessa. Tokko. Akkasuma qaama saalaa harkaan tuqulleen khilaafni waan keessa jiru natti fakkaatu sunillee waan wudu'a balleessaati. Waa 2.
ammas kilaafni keessa jiraaf hin jiru beekuu garuu dhalaa takka kan rabbi namaaf hin hayyamne takka harkaan tuquun suni namaa ni balleessa. Okay, galatoma jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Islamaanu hedduu galatoma. Daawwattoota TV Islaamaa qacolloon ilma namaa garee lammaffaati. Gareen nuti keessummeessaa turre gareen lammaffaa waa'ee wudu'aatii fi wudu'a rarra'atirraa gaafatamaa ture Muslimaa Ibraahimii fi Xayyib Dufoo Minisootaa irraa. Gaafiin jalqabaa sharxii wudu'aa keessaa wantoota sadii himi jetti. Sharxii wudu'aa namni tokko wudu'atti seenuun dura waa sadii himi jetti. Obboleettiin teenya durarratti sirriitti hin harkanne. Booda deebitee sadeenuu guuttattee wantoota san keessaa bishaan xahaara tahuu niyyachuu wantoota san fakkaatan itti guuttatte akkasumatti istinjaa godhachuu waan jedhu tokkoffaa sharxiilee gizee jedhan sharxiin waa hundaatu tan duraan dura islaama ta'uudha. Sharxii wudu'aatis yoo jennu sharxiin islaama ta'uudha. Namni tokko wuduun isaa irraa qeebalamuuf nama kaafira yoo kuma dhiqachaa oolee sawaabni hin lakkaawamuuf maalii dalagaa khayriiti wudu'a godhuuni. Yoo nama muslimaan taane irraan qeebalamu namni wudu'a godhatu nama muslimaa ta'uu qaba. Wudu'a godhatu san keessatti rabbi bira sadarkaa itti argataa jechuu yoo sadarkaa wudu'aa dubbanne hadiisa hedduutu rasuularraa sabate waan ta'eef lammaffaa immoo namni wudu'a godhatu san aqliinsaa nagee ta'u nama aqliin nagee qabdurraa rabbiin wudu'a isaa qeebala. Sadaffaan akka umriin gayuufa tamyiiz waan ja'aniin umrii sinnal buluuq gayu niyyaa istinjaa godhachuu bishaan inni wadda'atuun san xahaara tahuu wantoota akkana kana obboleettii teenya muslimaa Ibraahim guututti waa sadeen harkattee jirti. Xayyib Dufoo immoo gaafii saniif cinaa takka harkatee jira. Gaafiin lammaffaa fardii wudu'aa afuran rabbiin qur'aana keessatti dubbatee himi jetti. Fardiilee qur'aanaa afran rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti dubbatee himi jetti. Fardiileen san obboleettii teenya muslimaa Ibraahim akka itti himte sanii obboleessa keenya Xayyib gaafii sanii hin arganne. Fardiin san suuratul Maa'idaa aayata jahaffaa yaa ayyuhal ladhiina aamanuu idhaa qumtum ila salaati faghsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ميلا خيسن هنگ كوميتي جتشو بليتين تيني وانتوتا أفران يسين نولكو يتساني ربين وإي وضوءات القرآن خيستي دبتي آية جافة سورة المائدة خيستي جتشو غافين صدفة وانتوتا وضوء بليسا خيسا وسديه مجتي أبليان كينيا لمانو ولما هماني wantoota cinaa isaan himan keessa khilaafaa jira. Fakkeenyaaf akka dubartii harka fuudhuufaa ulamaan islaamaa dubartii harka fuudhu dubartii ajnabiyyaa yeroo hedduu waan dubbatan biyya teenyatti sheekonni gizee gaafii akkasii sanitti yeroo hedduu dheekkaman faan arke wudu'a dura osoo hin dheeyne wantummaan san harka isii fuudhuun haraam akka taate malee wudu'a akka hin balleessine ulamaan irra hedduu walii galanii harka dubartii ajnabiyyaa harka fuudhuun haraamii. Okay, wudu'a balleessuu san khilaafa hedduu keessa jira. Ulamaan islaamaa irra hedduun isaanii bakka dubartii harka fuudhuu san wudu'a balleessuu osoo hin taane haraaminaa siiti gajjabeessanii himanii obboleeyyan keenya lamaanuu gaafii waan sadeen gaafadherraa lama himanii wantoota wudu'a balleessaa sanirraa laaffisuuf wantoota wudu'a balleessaa taa shakkiin keessan jirre basiitne ficcaanu erga wudu'attee ficcaan si dhufe yoo bowliin sirraa baate wuduun kee bade haareetti waddaachuu qabda. Hafuurri yoo sirraa bahe wuduun kee bade. Hirriba yoo raftee wuduun kee bade. Okay, wantoota akkanaa kana akka fakkeenyaaf taraa kuti yeroo gaafannu foon gaalaa nyaachuufaa kanallee ajaja keessa jira rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam. Qatii wantoota akkanaa kana wantoonni alkhaariju min as-sabiilayni gama lamaaniin bowliin sirraa bahu zawaalul aqli aqliin osoo wudu'a qabdu yoo sammuun ta'e si tuqamtee fayyaa dhabde nama fayyaarraa gara nama aqlii rakkoo qabduutti dabarte wuduun ni bada. Masul farajii akkuma isaan jaansan qaama saalaa keessoo harkaa kanaan qaqqabachuu sanilleen wudu'a ni balleessaa. Arriddatu anil islaam waan jedhan mallee sadaffaan guddoon namni tokko islaamummaa keessaa bahu osoo wudu'a qabu
yoo namni islaamummaa keessaa bahe wuduun isaanii badaa jechuu tana wantoota gurguddoodha. Obboleettii teenya muslimaa Ibraahim gaafii sadeenuu harkattee jirti. Obboleessa keenya Xayyib gaafii takkaa fi cinaa harkachuun falmii jajjabduu godhanii jiranii isaan lamaanuu galatoomaa jennaan. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum. Inshallah suduudumaan gara garee sadaffaatiiti dabarra garee sadaffaatu sararra jira. Warri sararra jirtan assalaamu alaykum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah sagalee nama tokkootiin dhagaye yoo nama lama taate isin lamaanuu salaamtaa deebisa. Hello. Aywa nagama. Ukhti isin dhagaye maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? Naima Muhammad Riyadurra. Ayyee namni lammaffaa ni jira namni lammaffaa sagalee. Okay bilbilin jiru. Riyad. Hello. Hello. Okay. Nama lammaffaa isaan lameenuu sagaleen isaanii hin jirtu dhiifama. Okay. Iya magamo. Okay, Naima ni jirtaati? Aywa nin jira. Akkasumatti turi Naima nama lammaffaa sitti dabala inshallah jazakillahu khairan. Tayyib. Okay, inshallah nama lammaffaa yoo qaban nu wannaqa. Inshallah hanga namni lammaffaa seenuu obboleettii teenya Naima akkasumatti nu obsi. Akkasii obboleeyyan keenya yeroo hedduu yeroo wudu'aatis yeroo salaataatis wantoota gidee sharxii jaan dubbatan sharxiileen tun irra hedduun islaamummaa irraa eegalti. Namni tokko wudu'a godhachuuf akkasumatti salaata salaatuuf zakaa kannachuuf soomana soomanuuf wanti sharxii jedhuun number 1 irratti islaamummaa dhufa. Islaama ta'u wantoonni dalagaaleen tun dalagaa namni muslimaa dalagu. ورب سبحانه وتعالى واجب ما يسير قوم ما سي قرآن خيس الدبته والرسول ربي صلى الله عليه وسلم واجب ما يسي حديثا نتهم وان تفجأ نموني وانتو سندل وإسلامة وشرطنا كنام مسلمات وقتي أكسي نمني لما فاسين جرا أوكي إن شاء الله نم لما فا أيجو جرا أبليين كين إن شاء الله ورثة جنتاتنا لقيفتش جرتا نمني أبليتي تين إمام محمد وجين والدرقوم بربادو bilbila telegiraama saninoo bilbiltan bilbilli san lafa jira irra hedduu namni hundinuu iimoon laaffataa fi iimoo bilbila yoo iimoon isin didde inshaallah gara telegiraamaatiin bilbila akkasitti jazakumullahu khairan waliin deemna. Okay, assalaamu alaykum namni amma seene. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti maqaan kee eenyu eessarraa bilbilta? أجر أنت فجأة جرت أستاذة مستقيمة ثابت يمن الرح. سجلتي يمن ندقيسها مستقيمة. أنا هياني نجاتبه في شاء الله ما يالي قلا. أوكي جزاكم الله خيرا. إسلامان وبقنا جي عندفتن دعوتو تي في إسلاما كتقولوا المنما جري صدفات خيسم ميسنا جري صدفة خيسم ميسنا جري صدفة خيسة نعيمة محمد رياض الرا كسم مستقيمة ثابت يمن الرا بالبلوران إسلامان وسرارة تركمني إسلامان ونرجيسني مي. أوكي جزاكم الله. غافي جلكبا نمني دورا غافتمو نعيمة دا مستقيمة نسيبو دي بستا سرت لجي فدو. غافين لما فا أكيجتو غافين تقفا أكيجتو دي فما تيمم جتشو مال جتشو تيمم. تيمم جتشو نيتني. إيه. تيمم جتشو يعني بشام مالي ودواتشو يعني بيه يعني ودواتشو يتشو. اوكي جزاك الله خيرا. مستقيمة. رامو ما جتين أستاذة دقيقتين جرقا في يوم كان بيه ندواتشو يوم كان جدارا. اوكي جزاكم الله خيرا. قالت أمي مستقيمة قافي لما فا. هيا. وانتوني واسدي تن بشان ديسني بيين تكانو وانا ما اتجت سنين جدارا ودأتشو نما دركسيسن واسديهم وانتوتا يو وانتوني سنجرة دركما بشان ديسني تيمومو قولتشون نمرتي قرانا ملافسن. أستاذ رد يقولني تندسة دفع معجين ولا سيولن تاني ومرتين. هاي وانتوتا تيمومو قولتشو نما بقى سيسن كيسا واسديهم. بكت يعني تامم بكت قرأتشون سيف ضروري تعطيتشون. لا أكسين جنة.
وضوء عادي بشانين وضعنامي أيوة بشان ديسني أما بيين وضع تيمم جاتون بيه وضعتشو جتن تيمم جاتون بك وضوء نما بوها قرو واني تقول تنبيه دا wantoonni nama dirqan takkaanuu namaaf baqqaasiisan bishaan dhiisanii biyyeen wadda'achuuf karaa namaa godhan wantoota akkamiiti? Bikka bishaan hin jirretti takka ta'e waa sadii jetteemi? Hayee bishaan dhabamuu. Bikka bishaan hin jirre. Tole. Ammasis yoonii fi dakiin qabbana hamtuu taatee yaani bishaan kana yoonii fi naqanii dhukkubsadhaa hajattee yaaddu taate. Lama. Sadaffaa lawala. Ayyee. Na'iima. Tokkoffaa irratti namni kun yoo bishaan qaama isaa irratti naqe inni dhukkubsata yoo ta'e qaamni isaa dhukkuba yoo qabaateen baqqaamaa lammaffaa irratti immoo imala irra jiraatee bishaan yoo dhabe tammuma godhachuu ni danda'a. Sadaffaa irratti immoo bishaan xiqqoo hamma dhugaatii kan geessu qabaatee bishaan biraa yoo hin qabaanne isa dhugaatiidhaaf godhate tammuma godhachuun isin baqqaamu. Jazaakallaahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii sadaffaa Na'iima. Gaafiin sadaffaa akka jettu wantoonni tayammuma balleessaa keessaa waa sadi nama nuu himi. Tayammuma balleessan jettanii? Yaani yoo tayammuma godhatanii salaatanii ka'anii booda isaarratti yoo bishaan argatanii deebisanii salaachuun isin yaani jaallatamaadha. Tole. Akkas jechuun eega tayammuma godhatanii booda yoo bishaan argatan tayammumni san bade bishaaniin wadda'achuu qabanii jechuudha. San bakka buuti. Okay. Lammaffaa. Gaafiin keessan garuu naaf hin ifne. Waan amma himte. Wantoonni tayammuma nama jalaa balleessan maal faadhan jedhe? Wallaahu aalam. Okay, jazakallahu khairan barakallahu fik. Waan tayammuma wuduuni waan baduun qaba, tayammumni illee waan baduun qaba. Wantoota sayyoo beektinaa hin jechuu khiyya dhiifama yoo gaafii nama sii galte. Mustaqiba. Aywa. Wantoota tayammuma nama jalaa balleessan keessaa waa sadii naa himi. Ustaaza tokkoffaa yoonii fi yoo tayammuma godhatee as ba'e yoo bishaan harkate tayammumni kee badee. Okay. Yoo afuris irraa bees badee. Lama hayyee. Allahumma salli ala Muhammad. Yoo hammaama seente yoo sagaraa seente sadi. Okay, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiki. Ulfaadhu hayyee. Mashallah. Daawwattoota TV Islaamaa qacarroo ilma namaa akkuma amma hordofaa turtan kana garee lamatu wal dorgomaa ture. Mustaqiima Saabitii fi Na'iima Muhammad. Gaafiileen isaanii sadeenuu waa'ee tayammumaa fi tayammumatti rarraati. Gaafiin isaan gaafataman tan jalqaba tayammuma jechuun maal jechuudha jennee isaan gaafanne. tayammuma jechuun huwa masxul wajhi wal yadayni bituraabin xaahirin badalan min alwuduu'i aw alghasli jechuudha. Tayammuma jechuun harkaa fi fuula ifi rigachuudha. Biyyeen takkaanuu wantoota biyyeen bakka bishaan hin jirretti akkasuma ghusli illee jechuu qaamallee yoo xahaaraa qaamni guutuun hin qabaanne tayammumni ati godhattu kun xahaaraa sanillee bakka sii bu'a wudu'a qofaa miti kan tayammumni bakka bu'u. Gaafiin lammaffaa wantoota tayammuma godhachuu namaaf baqqaasisan keessaa jenne obboleettii teenya Na'iima Muhammad gaafii san sirritti deebiste. Obboleettii teenya Mustaqiima Saabit immoo walakkaa harkatte. Tokkoffaan dhukkubsachuu dhukkuba keessan yoo bishaan san ifitti neeyite bishaan san dhukkuba keessan yoo kasitti hammeessu taate bakka sanitti Rabbi subhaanahu wa ta'ala diin islaamaa waan namaaf laaffisa dhukkuba qaama harka ofiitiin dhukkuba ofirra fiduu waan hin jirreef jecha bakka bishaan hin fayyadamtu san tayammuma godhattee salaatuu ni dandeessa. Dhukkubni nama jiraachuu
فقد الماء في السفر أو في الحضر بشان دابمو سفر تستاتو يوغن دجرة تستاتو بشان دابو سدفان مو شدة البرودة في الماء أكسم بشان كوني حسابا على أبناو يو بشان كان إفتناك قام خيار ركوبنا في ديت يو سوداتس شرع الإسلام تيمو قد ما بقى أسيسته أكسم إنقاذ الماء للنفس وأنا بليتين تينيا دمرتهم تسن بشان هنگ دوتو قفا qabattee wuduu godhachuuf yoo haajamtee bishaan san lubbuu teetiif jettee kaayattee tayammuma godhattee immoo salaata kee salaatu jechuun wantoota afuran kana gaafiin sadaffaa wantoota tayammuma balleessan jenne Na'imaa Muhammad wanta ka qofa deebistee qabxii cinaa harkattee bishaan mul'achuu jettee yoo bishaan mul'ate eega tayammuma godhannee salaannee booda eega salaannee baane yoo bishaan arkine tayammuma san bishaan saniin wadda'anne eegas booda salaata san deebisnee salaatuun jaalatama jettee cinaa takka harkattee inshaallah bilbila boqonnaa booda deebisna warra sagalee sararra jiru akkasumatti nu obsaan nu jaani jazaakumullahu khayran obboleetti teenya mustaqiima saabit immoo نواقض الوضوء وانتوتا وضوء بلسان كيسا أكا فيجانو هفور نمر رابهو تكانيمو من فيجاني فيدموتي سن وانتوتا تيموم بلسان كيسا فيجانو سغرابهو هفور نمر رابهو أكما تقول لك ومتي وانتوني وضوء بلسا هندي تيمومني بلسا جتشودا لما فهمو وجود الماء بشان أركمو سدفا مو زوال المبيح وان جانين يو درة ركوب ستة كان قامني خي مداك أباتي خن بكودوا سن تيمم وقدرتو تاتي قاف قامني خي سفي مو تيمم وقدرتو سيف بقى وقامني وانتي درة تيمم وقدرتو سيف بقى أساسا هنجراتو تانان dirqama wuduu godhachuu qabda tayammumni khayni badaaja jechuudha abbalii keenya lamaanuu qabxii lamaa fi cina harkatanii sararraa bahanii osoon qabxii isaanii ni mini isaan lamaanuu hedduu galatoonfanne jazaakumullahu khayran daawwattoota TV Islaamaa qaceellol manama hanga ammaatitti garee sadii keessummeessine suduudumaan gara boqonnaa baaneeti garee afuraffaa walitti deebina obboleeyyan keenya sararra jirulleen akkasumatti nu obsaa isiniin jecha boqonnaa gabaabaa kanaa wajjin turtii gaarii اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دينين في الإسلام ما إجنو قوت خراهم دما خراسا كبنو تلا ميخا ربي فارسنا ميكا ربي فارسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوت تي في إسلاما كجولو المنامة قن هردوفا جرتن تي في إسلاماتي كوبي والدرغومي برنوت إسلاماتي كوبي والدرغومي برنوت إسلاما بقولنا دور غريلة سدي خسومسته بقولنا جبابا دي باني ولتي ديبي وخينا بود غري أفرفا سمن غرين أفرفا يو سرر جرات سدود من إنسان سمنا أكسيتي حالة خلاني تفوف نجتو غرين أفرفا سرر ورجرو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا شمران كي بقى نجيان رفتني بكي رابي مكاخي سني في بكي رابي البلتن ناهم ونقل جزاكم الله. عائشة جمال مكة. عائشة جمال جتة. جمع اوكي. هاي نمني لما فا مكان كي اينو يسرى بالبلتة. محمد أسمين صوتيرا. السلام عليكم. لما صدفات الدفع ما شاء الله. هو خضراني بي او ما شاء الله. او عائشة بي. هنا صوت تانا. هلو نمني أما سيني سجلت يو لجيسه. هلا ننجا. برسخي أيه مكان كينيو. نجيب بدرو تهيئ سراب البلت نجيب بدرو بيار راي مقالاتني رياض راي رياض جتة رياض
Aye jazakumullahu khairan barakallahu fiikum daawwattoota TV Islaamaa qacolol manamaa garee afuraffaati. Gareen sararra jirtu garee tanaan baga nagayaan dhuftan isaaniin jecha carraa gaarii isaaniif hawwina. Namni jalqabarra jiru Najiib Badruu Riyaadirraa akkasuma Ubah Muhammad Minesootaarraa carraa gaariin isinii hawwa. Namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu obboleessa keenya Najiib Badruuti. Najiib gaafiin jalqabaa akki jettu salaata jechuun hiikaan isaa maali? Afaan Oromootiin salaata jechuun maal jechuudha? Hello? Hello? Obboleessa keenya sagalee isaan dhagayu. Hello? Hello? Okay, sagaleen isaan dhagayamtu inshallah. Yoo danda'ame namni biraa bakka bu'e. Ubah? Ni jira saat. Ni jirta akkasumatti nu obsi isaa kana jiraachuuf jiraachuu dhabu adda baafadha. Obboleessi keenya ni jira mun jiru. Hello? Salaamu alaikum. Gajitu. Hello? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleessa keenya eessarraa bilbilta maqaan kee eenyu? Maqaan kiyya Mahammad jedhama. Mahammad Hirphoo jedhama. Mahammad Hirphoo jette? Afrikaa kibbaa irraa. Okay. Dorgommiif bilbilteemi? Dorgommii. Okay. South Africa. Okay, tole galatoomi jazakallahu khairan. Namatti dura seenee si jalaa bee carraa argatte inshallah gaafii jalqabaati irra jirra. Gaafii jalqabaa sumarraa hin eegala Muhammad akkam jette? Nagaa alhamdulillah. Maashaallah hayyee gaafiin jalqabaa akki jettu Muhammad salaata jechuun afaan Oromootitti hiikaan isaa maali? Salaat jechi jiru kun afaan Arabaati. Salaata jechuun afaan Oromootitti maal jechuudha? Takkaan hiikaan salaataa maali? Salaata jechuun afaan Oromootitti Rabbiin gabbaru jechuudha. Rabbiin gabbaru hayyee. Hiikaan isaa Rabbiin gabbaru jechuudha? No, salaata jechuun yoo Rabbuma tokko cabsanii Rabbii tokko jabeessanii gabbaruudhaan jechuudha. Yaa na gaafatte moo deebisu jirta? Dhiifama. In deebisaara. Yaa maali waan jazakallahu khairan maashaallah wanni an gaafadhe gaafiin xiqqoo namatti namaa galuu dhabuun mala. Salaata jechuun afaan Arabaa waan taateef salaanni kun immoo afaan Arabaatti jechi salaata jedhu kun ma'anaan isaa maali jechuudha waan itti fadhiyan. Salaata jechuun Okay, bira dabarra inshallah galatoomi obboleessa keenya inshallah. Okay. Ubah obboleettii teenya gaafannaa. Ubah salaata jechuun ma'anaan salaata maali? Salaata jechuun maal jechuudha? Salaata jechuun gosa kadhannaa kan Islaamni guyyatti yeroo 5 Rabbi isaanii ittiin gabbaranii gaggeessan. Gosa ibaadaat irraa. Hiikaan salaata sani jechuudha? Salaata jechuun akkasumas jedhama. Okay. Kan musliimiin itti gaggeessu jechuudha guyyatti yeroo 5 salaata jedhama. Okay, maashaallah islamaan galatoma jazakumullahu khairan. Ubah gaafii lammaffaa siitu dura gaafatama. Sharxii salaataatirraa waa sadii nuu himi waa sadii. Salaanni nama akkamii irratti wajjaba? Sharxii osoo hin tahini salaanni nama akkamii irratti wajjaba? Durarratti namni sun islaama ta'uudha. Ayyee. Fayyaa guutuu qabaachuu. Ayyee. Sammuun isaa fayyaa ta'uu jechuudha. Ayyee. Shahaadaa qabatee islaama ta'uu. Jette islaama ta'uu jalqaba irratti. Fayyaa qabaachuu. Udoo isaa guuttachuu. Udoo guutuu qabaachuu salaatuudhaaf. Okay, jazakillahu khairan. Muhammad. Ayyee. Salaanni nama akkamii irratti wajjaba? Maal yoo ta'e kun? Salaanni nama akkamii irratti wajjabaan jedhe? Nama akkamii irra wajjaba jettanii? Nama
nama mataa isaa jechi hujuu irra hojjaba heekatu waggaa 15 olii. Waan dura jette san naan galle sirriitti hin dhageenye maal jette? Nama ballaga irratti. Tole nama ballaga. Wanti biraa hoo? kun tamana dhufte. Okay, jazakallahu khairan, barakallahu fik obboleessa keenya ulfaadhu. Jazakallah. Haye gaafii sadaffaa si gaafadha Muhammad inshallah. Shartii salaataa takkaanuu shartii jechuun wantoota namni tokko salaata isaa duratti guuttachuu qabu. Shartiin salaataa waa sagaltu jira. Waa sagalan kana keessa waa sadi naayimi wanti ilmi namaa tokko godhuu qabu osoo salaatatti hin seenne salaanni keessarraa qeebalamuuf ati nama akkamii ta'uu qabda wantoota kanatti rarra'atiin shartii jaaniini. Shartiin salaataa sagal keessaa waa sadi naa himi. Xahaaraa fi eeggachuu. Tokko xahaaraadha ayyee. Najaasaa ofirraa deebisuu. Xahaaraa eeggachuu fi najaasaa ofirraa deebisuun takkuma inshaallah. Takkuma hayyee inshaallah akka waa lamaatitti illee sii qabuun hin danda'a inshaallah itti fuufi hayyee takkuma itti dabaladhu. Wuduu ajeekot. Wuduuni waanuma san keessa gala. Wuduuni qulqulleeffachuun wuduu irraa. Xahaaraa jechuun wuduuma. Xahaaraa jechuun qaamni keetis guutuutti xahaara si ta'u akkasumatti wuduu illee qabaachuun xahaaraa keessa jirti. Shartii salaataa sallamaan garuma tokko. Okay hayyee lamaan san sirraa qeebala inshaallah. Qibla garagalu. Aywa qibla garagalu. Ayyee jazakallah amma waa sadii guuttattee jirta. Jazakallah. Hayyee ubaax. Shartii salaataa keessa waa sadii nuu himi. Islaama ta'uu. Takka. Aqli qabaachuu. Lama. Huccuun isaa xahaara ta'uu. Sadii. Satrii godhachuu. Afur hayyee ni ga'e inshaallah jazakillahu khairan. Najaafaa. Hayyee ulfaadhu jazakumullahu khairan barakallahu fi. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelol manamaa obboleeyyan keenya lamaanuu Muhammad Hirpootii fi Ubaax Muhammad South Africa fi Minnesota irraa galatooma isaaniin jecha mee gaafilee isaanii tana waliin laalla inshaallah jazakumullahu khairan. Gaafiin gareen tun gaafatamte tan tokkoffaa salaata jechuun afaan Oromootitti maal jechuudha? Hiikaan salaata maal jechuudha jennee cinaan warri koomentii irratti deebisuu jiran salaata jechuun sagaduu jechuudha. Afaan Oromootiif ni sagadna jedhanii sagada jechuun bakkuma jechuma salaata jedhu san bakka buuti yeroo afaan Oromootitti warra keenya dubbatu garuu ma'anaan salaataa kun salaatuma jechuun maal jechuudha jechuu ulamaan islaama sirriitti lafa qaa'e ma'anaan salaataa sirri dhageeffadha obboleeyyan kiyya. الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم جانيني. صلاة جتون أقوال جوتشا تكانوا سوتشيدا أوكي وأفعال أقوال جتون وان دبتني جتون وان دبتني صلاة جتون وان دبتني وان قرأ ماتي وأفعال وان هجة ماتي مبتدئة بالتكبير وان جأما تدلقما تن الله أكبر جاني هدتني مختتمة بالتسليم جانين أما وانتا سلامتا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جتشون رمتو جتشورا صلاة معنا ساكا سكاني أبليتي تينيا مو أبليس خينيا صلاة جتشون ربي توكيتشوم سودا جي ربي توكيتشوم سودا جتشون توحيد جتشورا صلاة معنا سا ربي توكيتشوم سودا جتشون إندن دينو أبليتي تينيا مو دلقا وان درقام ربي نرخاية خان أمني مسلمة قويتي يرو شراوتو جتة عبادة ربي درقام نرق قولتان علمي نام إسلاما قويتي يرو شراوتو جتة جناتك خانينا فبليتي تينيا أباح غافيل لما فا سلاني نما أكمي إرتي وجبا جئتين غافده أبليس خينيا أمالي
nama baaliga tahe qofa je'ee nama gaafii saniif nama baaliga tahe nama umriin isaa geesse qofa jechuudha naa deebise. Amma fakkeenyaaf yoo nama umriin isaa geesse qofa jenne namni kiristaanaa ka umriin isaa geesse salaanii irratti dirqama miti. Umriin geewu qofa salaata dirqama namarratti hin gootu. Islaamummaa qabaachuu, aqliin fayyaa ta'u, maraataan umriin isaa hanga feete yoo guddattellee salaanni irratti dirqama miti. Tanaafuu umrii qofatti dhaabuu hin dandeenyu. Gaafiin lammaffaa obboleessi keenya Muhammad Hirphoo cinaa takka harkate. Ubah Muhammad immoo waa sadii nu himte. Islaamummaa, aqlii fi tamyiiza waa sadii nu himte. Isiin akkasitti sirriitti deebistee jirti. Gaafiin sadaffaa immoo waan jettu sharxii salaataa keessa waa sadii nu himi jetti. Namni tokko salaanni isaa irraa qeebalamuuf wantoota inni salaata isaa dura guuttachuu qabu waa sadii nu himi jetti. Wantoota sana ammallee ubah waanuma duraan himte irra deebite. Obboleessi keenyallee qibratti garagaruu, xahaaraa qabaachuu akkasuma immoo wudu'a qabaachuu jee wantoota sadeen san nu hime sirriitti harkate. Ubah waa afur nu lakkooyte. Islaamummaa qabaachuu, aqliin fayyaa qabaachuu, umriin geeyuu, xahaaraa qabaachuu jechuun obboleessi keenya gaafii takkaa fi cinaa harkate. Obboleettii teenya Ubah Muhammad immoo gaafii lamaa fi cinaa sirriitti deebiste injifatte. Isin lamaanuu galatooma jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Garee shanaffaatu jira. Okay, jazaakumullahu khayran. Daawwattoota keenya inshaallah suduudumaan gara garee shanaffaatitti dabarraa. Warri sararra jiran assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. بغنا جيان دفتن مي والدرا دوبان مقاخي سنيفي بكير رابيل بلتنا هما. وديا بابي يا مكة أستاذ. اوكي نمني لما فا سمايا أرشيك بكرة. اسم برا نمني لايفين بنمتي جرتو جرتي سجلين غير خيه ديبيو جرتي غير تقرا ام بخو اباتي نمني وادغي فتي جرات جوالة تكون كواني ما أدري. اوكي ندغي سني امي سلامانو. ايوه. فوزيا سجلين كي باي فغو جرتي يودن ديس سجلين كي اولفودي تكانمو بلبلا كيترا سجلي تدبلي جزاك الله خيرا. بلبل خيرك كوكا بوختي اما سجلين تي غوتو مان غوتو تين دغينتو اما لقد دولي استاذ انا ميتي هلو كالسين ايوه انكي يمتي بلبل كي انا قاعده هولدي اوكي اكاي هلو ايوه انا نجا استاذ هاي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بقى نجيان دفتني دعوتو تي في اسلاما كچلو المنما غري شنفات الرجل غري شنفا خيسا فوزيا ابا بياتي في سمية ارسي تجرا إسان لمانو بقى نجيان دفتني سنين جتان نمني غافي جلقبا دور غافتمو نمني غافي جلقبا دور غافتمو فوزيا ابا بياتي فوزيا غافين جلقبا كجتو أركان إسلاما كدا أفر كيسا وسدهم أركان إسلاما أركان الصلاة يتوخي دفما أركان الصلاة كدا أفري أركان الصلاة كدا يعني سرر إنجرو كم نسيس هلو دابدو فوزيا دابدو بالبلا هنا ولله كم يجرا أبلتي تاني تام سجلين سيد أجيمته مكان كي نوختي مزيفة جلام أوكي سمية أرسيتي متأتي نما براسينه لا اوكي هي ام حذيفه لا ايه ام حذيفه يسرى بالبلد مقالة مكاترة اوكي هي قسم وجين تور جزاك الله خيرا بارك الله فيك بكنمني درا به سنته فوزيا غافين جلقبا أركان صلاة كدا أرفان كيسا واسده مجتي تفوفي tokkoffaan dandeettii yoo qabaatan dhaabbattu lammaffaan dhaabbatanii maal godhuudha itti guuti jecha guuti akka namni fa'a dhaabbatu dandeettii yoo qabaatan dhaabbatanii salaatu tole tokko takbiiraa seensaa gochuu ayyee sadaffaan faatihaa qara'uu gehe ayyee jazaakillahu khairan baarakallahu fiik ulfaat ummu huzaifa ايوه استاذ gaafin jalqabaa akki jettu
أركان صلاة كل أرفان كيسا وسده مجت الله أكبر أول عمله الله أكبر تون هند إسيتو أركان صلاة كيساي فاتحة أركان الرأي غافي جلقبا سن نفهم سيسني غافي جلقبا سني جتون كي أكاتي جت أما همني كي الله أكبري جلقبا سمالي الله أكبرين هندي أركان صلاة خيس جرتي جت أكسي أيين إرادة بيقول كل فدو همني كي خركنا كبا maal jetta اوكي هي ام حذيفه اتفوف هي maal jette jalqabaa san akka sirriitti adda baafadhuuf الله أكبر أول عمله الله أكبر تونو هركان الرأي فاتحة قرأو ركوع أقعدو ركوع الراول ديبو أيه خدوجة فقد ديبو اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك قافل لما فا ام حذيفه قافل لما فا كجتو واجبات صلاة خيسا واسده مجتي واجبات صلاة درقم صلاة خيسا واسده مجتي واجبان صلاة وتربة حاجة سديتي تي وانتوتا سديتن سنكيسا تكان تربان سنكيسا واسدي نهم إسلام ما قباتشو واجبات صلاة تايه إسلام ما قباتشو اتفوفي عمرين جايو ايه واي استاذ مالك انا رتيجه اوكي فوزيا انترنت انقبضو اترى ونرى كاتو ديدني تيليجرام تكبيرا هندتنا صلاة ملغوچو سمي الله لمن حمد جچو ايه عما سمو ربنا لك الحمد جچو اوكي قالتهم ايه ام حذيفه اوكي ايه غافي تمرا فوزيا غافي تمرا وانتوتا صلاة بلسا خيسا واسده مجد irratti cite dhiifama obboleessitee fooziyaa baarakallahu fiiki hirmaannaa keeti fidduu galatoomii ummu huzayfa أيوة wantoota salaata balleessaa keessa hawaasadii nu himi أكلي أبو إسلام ما كيسابه طهارة قباتشو أبو اوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك galatoomii tilana yee daawwattoota TV Islaamaa qacolol manamaa garee nama keessummeessaa turre garee shanaffaati inshaallah yoo rabbiin keenya jaarra garee shanaffaa kanaan xumurra sa'aan teenyallee waan guutamtee jirtuu fi waan isaanii irra deebine xumurra inshaallah gareen jahaffaa fi warroonni amma booda bilbiltanillee inshaallah dhiifama nu godhaa jenna gaafii jalqabaa arkaana salaataa 14 keessaa wasadii himi jetti arkaana salaataa keessaa akkuma obboleettiin teenya jette القيام مع القدرة نمني دنديتي كابو دابتي صلاة أركان صلاتاتي ركني أتوبا صلاتاتي جتو نمني توكو أسو دنديتي كابو تائي صلاة سن أتشخص الجلاباتي القيام مع القدرة جتو والما قالت نمني توكو يو دنديتي كاباتي دابتي صلاة تو ركني صلاتاتي لما فاني مو تكبيرة الإحرام تكبيرتا سينسا الله أكبر جلقبا قدو صدفاني مو سورة الفاتحة قرأولا وبليتي تاني أم حذيفة وأفر همتي واني جل كبا سنجرو دغونغورا تكبيرة الإحرام ملي تكبيرتان جرتو هندي ركني صلاتاتي جته سنخالتا تكبيرتان جرتو هندينو أركانا متي أركاني تكبيرتا إحراما قفاتو أركان خيس سينا تاني مو تكبيرة الانتقال جانين تكبيرتا الله أكبر جتة
واني ركوع قبوه أما اللي الله أكبر جتي سجود قبوه الله أكبر جتي سجود الرأول ديبه أما اللي الله أكبر جتي سجود تقديبه تنان تكبيرة الانتقال جانيني توني واجبات صلاة خيس ملي أركان خيس انجرتو سنة كستنا سرسي قروا إسين اللي واسدي هم تجرتي ركوع جتي ركوع الرأول جتو جتي أكسمت السجود جتي تنسدينو أركان صلاة خيس جرتي جتو أركان صلاة كل أفرن القيام مع القدرة الأبتني صلاة يودن دين تكبيرتا إحراما سورة فاتحة قرأوا ركوع قديبوه ركوع الرأول جهو الاعتدال قائما يرو الجان سر التزك جاني الأبتشو سجودة تقديبئو نم أبتشو جاتون أصو دوي دخي سر التنكتاتين أكما ركوع الرأول أصو الديما جوتو سجودة تقكتو الأبو جاتشو دا نم تكو يرو ركوع الرأول ديبئ زكجي أكاسيت أبتشون سني والكتاتي سجود الرأول جتشو جدو سجودات تجلساتاو الطمانينة في جميع الأفعال طمانينة قباتشو وانتو قوتو خنهون دا ترتيبا أوسون جرجرسن أوسو والكيس مخني قولو جتشو را التشهد الأخير تشهدني لما أركانا الجلوس منه إسافتاه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستشهد خيسة مو صلوات على النبي قدون أركان صلاة الرهيجة واجباني صلاة ميكا جيتين غافت دي أوبليتي تينيا أم حذيفان أركان صلاة سرت أركته واجبات صلاة سرت أركنه غافين صدفا مو مالتو صلاة نمجلا بليسا جي أوبليتي تينيا أم حذيفا قفتره فوزي أبابي يعني باته بالبلا إرد تمرمه تناف وانتو صلاة بليسا وانا اسلام ما خيسا بواقلي نما غرغلو اكسمتي طهارات ابو جتي سرتي اركتي جرتي داوتوتا خين ورين هنگا امان وهردوفا ترتن ولدرغومين تي في اسلاما تن ولدرغومي برنوتا اسلاما تيم بكم تنغويا اراتن هنگا اما خنا فكاچو ترته ورين هنگا اما غنما خاتني هنگا اما بالبلا ترتن هندي غلطوما اسنين جچا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء احسن الله اليكم ربين ور ترباني قولي تربان ولتنو هادي بسو هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ديني نفلت إسلام ما إغنو قوت خراهندما خراسا كفن تلا ميخا ربي فارسنا ميكا ربي فارسنا